itti muddaa sirrii jirtu wallaahi sirrii jirtu itti muddaa galatooma koyiniidhaan nu kan nu qaban nu caalan wallaahi taataabii nutu caale let's go itti muddaa warra Kudang ko makam, irraay sinunod dami siya di ba? Yeroo fi kuma no kaya fudhattee miliqu masii kaya. let's go wallahi kanuma caaluu dandeessu hundi keessa osoo taataabbootanii caaluu dandeessu taataabiidhaan caaluu dandeessu koyiniidhaan nu caalan nu rakkoo miti garuu taataabiidhaan caaluu dandeessu isin dhibba jaha dhufaa bara taataabiin keessan warri afaan bantan ummoo jechuudha akka bilookiin jirus beekadhaa ishee bilookamuun akka jiru beekadhaa lammata akka mana kanatti deebi'uu hin dandeenye kana beekataa waa barreessaa let's go bilookiidha malee miyootii miti bilookuma hin barbaadu Aduma bilook goota miyuutii Daalaa haqaaqaa achirraa baatutti haa qubatanii. Amma hin fedhuwan lammata akka mana kootti deebi'an hin fedhu bakka namni jibbuun dhufin nan daawwate gaayis taataabii dagattan ka itti muddaa hundi keessan iskiriinitti bu'amee namni 212 jirtaniini hundi keessan osoo iskiriinitti qabuun qabdu gaala. Asfeesaan lukooyinii kudhan bichaa qabnaa. namni shan osoo itti buutan jechuudha namni 200 kun wallaahi caaluu dandeessu itti muddaa akka argitanii akka nu taalaa jiru argitanii taayimiingii taaptaaf godhaa taayimiingii irratti hundi keessan taayimiingii taaptaaf godhaa caaluu qabnaa kooyinii argatte siin kooyiniidhaan nu caaltu sokkee waaw jecha isiniif hin qabu wallaahi kooyinii meeqa qabdi kooyinii 20 qabdi kooyinii 30 qabdi kooyinii 30 qabdi kooyinii 30 keessaa hirrisaati ilaalaa taaptaabii nutu caale gobas wallaahi ijoollee koo goota si Hirrisi kaa. Balamaa akka hirrisu 30 ayyaana. kun meeqaree 75 ta'a 30 yeroo hirratu 85 ta'a 85 taate 83 jirta. Anas imooya. lama sokkee nuti waa tokko keessaa qabnu bar kooyinii malee taaptaabii qofa bar taaptaabii qofa ijoollee kootti muddaa taaptaabii akka jalqabameen taaptaabii itti muddaa hundi keessan taaptaabii harka keessan irraan fuudhinaa ishee taaptaabiidhaan abadan akka nuun caalle taaptaabiidhaan abadan taaptaabiin akka nuun caalle leeskoo itti muddaa leeskoo jalqabaa Siyaadee lafee koo. hundi keessan Laala taaptaabii ijoollee tiyyaa. Hin dandeessu ijoollee koo. arabaa Osoo duruunfattee akkanatti jabanatti duruunfattee akkanatti kan jedhu. wallaahi duubaa ta'anii dura buuna amanii haadha faaxee itti muddaa isin hundi keessan Yoo ijoolleen kan taaptaabiin ijoollee tiyyaa koo baate. jedhi haasa'e kooyinii tokko tuun darbamiin taaptaabii qofaan haasa'e ati kunoo qaqqabanii haasa'e fixadhu kunoo qaqqabanii wallaahi yes qaqqabaa jirtu itti muddaa hundi keessan itti bu'aa iskiriinitti bu'aa gaa'is Abadan hin dandeessu. Ijoollee mana kiyyaa hin dandeessu. bala warabbal kaaba jecha siniif hin qabu wallaahi laazim warabbal kaaba koyinii tokko keessa jirtu warabbal kaaba taaptaabiidhaan ilaali ijoollee koo tuttaa kee giiftii darba maara kudu argaa jirra harki nu dhukkubee wallaahi addaan Ababaa takka bicha abar. kunoo koyinii darba maara argaa jirra wallaahi isii kudhanii fa'i darbamaa jira argaa jirra isii kudhaniitii fi ababaa tokko kunoo 11 sii kenname hin qannafanna irra eegganne let's go kunoo ammas abaaboodhaan wallaahi koyiniidhaan jedhaas itti muddaasin inuma caalla jarri koyinii hadarban garuu taaptaabiidhaan akka ijoollee kun hin dandeenye amansiisaanii akkasiin qannafannaa itti muddaa Isin garuu hundi keessan. Dhumarratti koyinii irraa hir'ifamee ammayyuu haa ta'u. akkasittuu akkanatti kokkee qabdanii aboo wallaahi galatooma Taaptaan godha jabaadha. Taap godha. osoo jarri koyinii abaaboo waan arge darbannu jechuudha isin akkasitti kokkee qabdanii kun bira geessan itti muddaa taaptaabii maaliif intini nu fuudhidees chaalenjii Abaaboo isii hidhatanii darbanii abaaboo timira ol darban kan akka isii hidhatanii darbanii ilaali. warabbal kaabaa 3 kunoo kanaan 4 laalaan jira 4 timira 2 fi abaaboo 2 bas garuu immoo taaptaabiidhaan ijoolleen koo 500 jechuun an jecha isiniif hin qabu wallaahi laazim 205 thank you
Galatoomaa wallaahi. Si jamar namni dhafe hin jiru kun urjiidha kan kennaa hartu Itoophiirra jirti kun afur kennite. Thank you. Jecha isiniif hin qabu. Hundi keessan iskiriinitti bu'aa gaala. Bakka fuula kooti. Bakka fuula kooti. የማርያም ልጅ አፋኒ ሀምቱነ ባሶ ይጤ ሌስኮ ሁንዲ ኬሰን ገለቶማ ጊፍተር ለዲቡ ኢስን ነቦንሲታን ኩኖዳ ዲበለ ማፍሰደም ወይኔ አስወድ በጀሪያ ባቦት ደደርበኑ ሲንብረ ጌሰኒ ወላሂ ጀቻ ሲዲፍ እንቀቡ ኧረ ጆሌኮ አይ ላቭ ዩ ቱ ወላሂ ጃለልናፍ ቀብደና ኢብስተኒ አይ ላቭ ዩ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ سمية سلامالتات مالتات سمية موبايلي يوم نديسي والله جولي كوتي سن فاميلي كوتي بر جولي كوتشون فاميلي كو جچو دبر فاميلي كو جچو دبر اكتو كو كي قبدني جرتو ارغتني والله اركينا دكوبي ناغلتوبا كما تربا تمغيسني كنو تابتابيس ابيت 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 اتي انا دورا ريرتا كم كما تربا تمغيرتات Thank you wallahi galatoma anjecha siniif hin qabu warabba alkaaba wanti isin hanqistanii hin jiru hundi keessan haga dandeessan gootan taaptaabii itti mudditan namni tokko namni iskiriiniitti hin buune jira jedhee yaadu'a haga na bira jiru xuxuxxaniitti wallahi iskiriinii thank you galatoma wallahi thank you so much warri harkisi dhukkube jechuudha harka kanaan jechuudha doolaara lakkaa doolaar mani lakkaa galatoomaa thank you wallahi jechisnii qabu wallahi ere bismillah Ovviamente io sono allegata ma danna vari sveglie una volta. Let's go to Buddha, timing, irratti taaptaabitti Buddha, timing irratti Buddha, taaptaabi. Allahu akbar, wallahi, thank you so much. Ibba sadii keessan. Warabbi jecha siniif hin qabuani. Nama meeqa? Sagal kudha tokko. Abaaboo 11 naa kenname haadha faata siifis kanumatu kenname. Kunootila abaaboo meeqa sii kenname? 32 sii kenname. Abeet ijoollee koo. Thank you wallahi, I love you. Fikiriin keessan jechuudha nama cheessee wallahi. Siade Davidi na jadi kotu jitu ko galato yore duko imam nama thank you akawan banji kama iya ada jalan ada fajar kita di binati baka jolan ya tak kamana kesani imam bo etanam powering kesan gabbo ama wakasi dakkamu janjan nabala bafeta jalla wanta Ara bismillah ijoollee. Wallahi yoo imama irratti modeletanii kanan suwaame. Bravo alaikum wallahi I love you too. Intu qaali. Si jaallanna si dukeenya. Thank you hindi ko. Anis nin jaalladha. Wasa irraan qoy amma miti xiqqoo na eegi wajjin rafna. Wallahi isin gobaziidha. Galatooma kuno dhibba biddan jaageessanii 70 hamilee cabsitanii bakka amma moo'uun keessanii hamilee ijoollee haadha faatee cabsitanii akkatti jechuudha mooraaliin jira gadi bu'ee taaptaa gochuun dabbaree akkasi bakka argitanii Nama guys nama mataa jira isin nama nama kana taa'u isin dabbaree dhugama onni siyaasaatti kun ni fudhatama ijoollee koo laali malee kun ilaaluu nama tuumaan gaafatanii akkanaan laaltee namantu haadha faate. Ilaalteetuma akkasitti namantu kunoo. Ammas bichaan hin jinni feera. Yoo dandeessan ilillii tokko takka gootanii darbitu achiin sadiin herreegaa hin banama dabaliin jechuudha. Yaa rabbi eenyumaan nuu dhufa gaa. Eenyumaan fidanna. Itti maan jira kunoo maal isiinuu argaa jirti yoo maalan itti kunoo 153 fi 100 abaaboo tokko takka godhaa.
namni garagaraa sadi namni lama abaaboo namni lama namni biraa lama gaayis namni garagaraa lama tokko sadiin herreega akka nu darbine galatoomaa I love you hunda keessan akkasi sadiin herreega amma waan qabdan jechuudha dabe sadii kana irratti yoo push gootanii faadhee sukkaara dhibba galchina jechuudha adabne silaa ijoolleen CCR steetii nuti immoo itti daballaaf. Guys, share godhame. Koppiliin ko godhaa share godhaa waan qabdan asirratti trippiliidha guys trippil yaa rabbi nama nuuf diga. Silaa ijoolleen haadha faatee aarsitee jirti itti daballaa fi aarii. Taaptaa gochuu dhiisanillee. Taapudhaan hin qabna nu trippiliin hin banamne ijoolleen koo trippilii Mana trippiliin hin banamne taaptaa godha guys. Giiftarri dhibuu malee waan isinirraa eegamu seeraan guuttaniittu. Dabilii bantan taaftaabiitti mudditan akkasii baqa. Thank you. Islaamummaan lubbuu namni islaama tokko namni dhugaan islaama tokko nama narrabsu. Islaamummaa jechuun dirqama maali jettee hin gaafadhu. Maqaa moggaafatte malee ati islaamummaan jalqaba islaama jechuun maal jechuudha? Sana dhugumette wallaahi. Wallaahi naasii dhugumette. Yaa akkas jedha araba osoo samaan jira jedhe. Komentii isaa argite miti. Miyuutii godheen gaafadhe beektaa rafte moo ennaan dhufee komentii jalatti barreessa. Ijoollee nu dhaqqabaa jiru of hin dagatinaa ishee. Of hin dagatinaa gizuma shan iskiriintu bubbu'aa manni keenya kan booni. Dagun gartee jirtu akka malee. Oromtitti koo. Waan ta'eef kanaafuu itti muddaa akka of hin daganne ishee nu dhaqqabaa jiru. Nu dhaqqabaa jiru laa kudhan wayii tafe. Namni natti heerumtan quba baasaa jedhaa si Laata akka jirata hijaabaa ta'a. Kunula namni natti heerumtan quba baasaa jedhaa. Islaamummaan lubbuu koo. Guys, akka namoo yanne. Haadha faatee. Amma mana kiyya imimmaan bu'e amma lammaffaa mana kooti. Haadha faatee. Mana kiyya lammaffaa akka imimmaan. Haadha faatee. Nyaarri kee miti. Waynee koyiniidhaan dhumoote kaa. Bakka. 100 guys 100 please 100 namni qabu hin jiru waan heert. Imimmaan mana kanatti bu'e. Namicha kana na waswaase. I love you wallahi I love you. Namicha kana na waswaase. Astaayee wasawwasamaan jira kan irratti naanaan jiree. Ati dhugaa Oromtittiidha. Nama argatu waan haadha faatisitti imimmaan bu'uun qabu hin jette. Sila yeroo nuti wiinii afur irratti imimmaan sitti bu'u eessa jirtu. Akkamitti muddaa gaa'is. Amma dhufaarte wallah amma dhufaarte. Itti muddaa amma dammaqanii yeroo mana keenyatti imimmaan bu'e achumaan dammaqu jarri. Isin immoo amma samilee cabsaa. Deemi jaarsa raffisii amma ijoolleen na ari'achuu jammartee gaa. Goota koo jirtaa? Waalaikum assalaam. Itti muddaa ijoollee hamileen akkasin hin buune akka jalaan ta'inaa. Indee jarri koo yeroo imimmaan mana jiraate bu'e taaptaap gochuun dabbaramu. Akka sanan ta'inaa malee isin taaptaap godhaati likii qabaa xiiqii qabaa gizuma 5 itti bu'aasin. Gizuma 5. Toppoon irra tana fooloo naa godhaani. Wayyee ayyuu. Keenyarraa qolate fooloo naa godhaani. Akka ijoollee manaa dhafaate. Bismillah. Taaptaabii yoom 500 geessan. Wallaahi galatoomaa. Jecha isiniif hin qabu. Koppiliinkis 300 geertu. Thank you. Hundi keessan taaptaap godha guys. Dhaqqabaa taaptaabii. Dhaqqabuu dandeenya. This is easy. Let's go. Hundi keessan iskiriinitti gisee 5 tuttuqaa. Yaa easy. Kunoo 84 ga'anii bar ijoollee kan koo. Wallaahi ትመችኛለሽ አመሰግናለሁ አዩ
bar namni 200 kun osoo taaptaap gootanii meeqa ta'a beektu 600 ta'a. Taaptaabiin nama tokko 3 irree qaban ta'eef itti bu'aa iskiriiniitiin sodaatinaati gizuma 5 1 2 3 4 5 bakka sana booda ta'a boqodhaa. Mush laazim haga dhumaa taaptaap godhaa ooluun gizuma 5 qofatti buutanii dhiisuu hin dandeessu. Itti muddaa kunoo dhaqqabne. Amma tirippilii kanarratti akka nuun dhaqqabne abaaboo guutaa ishee. Galatoomii wallaahi. Abaaboo tokko naa guutaa piliis. Abaaboo tokko piliis. Abaaboo tokko. Maali haadha Faaximaa biraatti dhaabimu? Abaaboo tokko dafaati. Allahu akbar inni dabiliidha. Ispi chaalenjii onnee dhibbaatiin baneeru. Haadha Faaxee biraa. Gaayis abaaboo tokko banaa. Ijoolleen koo hamileen bu'ee kaa akka ijoollee haadha Faaxee taate kaa. Wanni godhi fooqii kana akkana waa taphachuu jaallata. Gaayis abaaboo 4 namni garagaraa. Galatoomii rabbi haa jaallatu zeddi. Gaayis abaaboo 4 namni garagaraa. Anaafis hin guutamne siifis hin guutamne okay. Onnee 100 argatte nutis onnee 1 arganne moo dandeenya gaayis taaptaap godhaas warri taaptaabii. Gaayis onnee 1 warri qabdan ol darbaa. Imimmaan akka mana keenyatti hin buune irraa bahee naqee waamamaan jira. Adaa guutee iyyuu ani argu iyyuu bargaas dabiliidha dabilii kanarra jedhaa olaa sinno. Wallaahi sii banamee. Naa banamee wallaahi haree fargu jiraan. Gaayis dabiliidha. 300 taati. 500 nu taati. Dabil gaayis. Salphannee gaamma dabilii argatteetti. Namni nu adabu yoo jiraate namni paaworii qabu. Taphaadhumaati gaayis. namni osoo jiraate jechuudha mana kan kunaa kabachiise በጣም ደስ ይለኛል የሆነ ምን እንጀራን ደግሞ ኦኬ galatoomii muna Oromtichi koo galatoomii qaalee namaa. Hanuu thank you ishee galatoomii bareedduu koo galgala kaasseedha wajjiniin turte naa galatoomii bareedduu koo jimmitii koo keessaniyyuu naa galatooma warra sila jirtan warri taaptaap naa gootanii koppiliink naa gootanii jalqabaa haga dhumaatti gaarii nuu Anis yaaddanii maaliin jedhamee gara jiran arguu bar. 341 irra jirtan 270 irra jira. Natti Hundi mul'atu. keessaniyyuu isiniin jaalladhaa isiniin kabajaa ana caalamoo rabbi isin haa jaallatu warri taaptaap naa gootanii koppiliink naa gootanii jalqabaa haga dhumaa na waliin jiraattanii kayrii nuu yaaddanii gammachuu nuu hawwitanii thank you so much. I love you so much. Isiniin jaalladhaa xaba bareeda xabataa turre kolfaa turre. It's okay. I love you. Haadha Faatee Shis taafiraan qabdu deema. nyaarri kee miti. Bakka.